Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaaf kabajamtoota chaanaalaa kiyya jalatti argamtan hundi keessan jirtu baga jiraattan isiniin jedha. Kunoo guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkamittiin akka eemiilii banachuu ittiin dandeessan ammallee jechuudha. Pilaastoorii namoonni hedduun keessan na gaafataa turtan akkamittiin pilaastoorii banana jettanii jechuudha. Har'a deebisaa isaaniif qabadhee dhufeen jira. Laayik godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kana sheerii oliif godhaa, oliif qootaan isiniin jedhuu barbaada. Pilaastoorii keessa yeroo seentan haala kanaan isiniif bana jechuudha. Gubbaa kun jechuudha. Eemilee Orfoon iddoon jedhu kun yoo eemilii silaan qabaatan san asirratti galchitu jechuudha. Eemilii yoo jawwaala keessan qabaatan asirratti galchitu iddoo nikisti jettan ni tuttu. Achii booda paaspoortii eemilii asitti guutanii isin gaafata ittiin guutu jechuudha. Mee anamma paaspoortii asirratti jeemilii uume isinitti agarsiisa jechuudha. Anamma isinitti agarsiisuufan deema waan ta'eef jeemilii qaba jechuu asirratti yoo nama jeemilii kee guutu salphatti banuu nan danda'a. Isin garuu create account iddoo jettu sana tutu jechuudha. Warri paaspoortii hin beekne warri eemilii hin qabne iddoo create account jettu sana ni tuttu. Achii booda for myself iddoo jedhu kana rukuttu. Haala kanaan isinii baha jechuudha. Iddoo kanarratti maqaa barbaadan guutu jechuudha. Mee nama maqaa kanatti haa guutu. Akkuma argaa jirtan maqaa kana maqaa barbaadan itti guutu jechuudha. Haala kanaan guutee iddoo next jettu sana tuttu. Achii booda year jedhaa bara dhalootaa isin gaafataa 1998 gootan jechuudha. Achii booda iddoo walakkaa kana boolla walakkaa kanarra gad rukuttu. Yeroo boolla walakkaa kanarra rukuttan kanumarra kaawwattu. Achii booda iddoo daa'ee jedhu kanarra gad rukuttu jechuudha. Nama 10 jedhudha. Achii booda gadii kanarra buutu jeneraal iddoo jedhu kana. Yoo dhiira taatan feemilii irra kaattuu yoo shamarran taatan feemilii irra kaattu yoo dhiira taatan maal irra kaattu jechuudha. Amma kanarra kaadhee nikist iddoo jettu sun tuttu jechuudha. Googilii banatuuf yaana achii booda filannoo lama isiniif kenna. Kan isiniifitu kun Oromoo Juhaar jedha. Tokko immoo akkuma argaa jirtan Jawaar Orroo Jeemil jedha. Mee nama kanarra haa kaadhu qawolii kanarratti hin guutee sitti agarsiisa jechuudha. Nikist iddoo jettu tuttu jechuudha. Paaspoortii isin gaafata jechuudha. Paaspoortii kana itti guutu jechuudha. Nama paaspoortii kana itti guutee isinitti agarsiisa. Jeemilii kanaan banannafaa kanaan warroonni tokko ni hannafaa jettanii warri yaaddan jechuudha. Kanan fayyadamu isinitti agarsiisuufi jechuudha. Akkaataa isin ittiin banattan isinitti agarsiisuufi malee kana hin fayyadamu waan ta'eef akka hin carraanne isiniin jedhuu barbaada. Mee nama itti guutee isinitti agarsiisa jechuudha. Okkee itti guutee hin jira. Ammallee ka gadii kanarra bu'e. Haala kanaan itti guututti booda iddoo nikistii tana tuttu jechuudha. Paaspoortichi sirrii miti waan ta'eef. Achii booda ka gadii kanarratti kan walirra guutan kanan guutuu nikist iddoo jettu tuttu jechuudha. Paaspoortiin hin guunne jechuudha. 8 ol ta'uu qaba dirqama jechuudha. 8 ol godhuu qabdanii akka hin daganne isiniin jedhuu barbaada. Nikistii jennaan jechuudha. 8 ol yeroo gootan haala kanaan isinii banata. Achii booda gadi buutanii iddoo yes jedhu kana tuttu jechuudha. Achii booda haaluma kanaan ammallee nikistii isinii fida nikistii gootu jechuudha. Gabbuutanii ammallee I agree iddoo jedhu kanarra rukuttu. Haaluma argaa jirtaniin pilaastooriin isiniif banama jechuudha. Daqiiqaa muraasan booda.
haaluma argaa jirtan kanaan bu'aa jira jechuudha. salphatiin banatee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan pilaastorii salphatiin banadhee tan jira jechuudha. Akka itti fayyadamtanis abdiin qabaa. Haaluma argaa jirtan pilaastorii haala kanaan banatuu ni dandeessan isiniin jedhuu barbaada. Kun akkuma argaa jirtan asirratti Johaar jedha. Kun akkuma argaa jirtan banadheen jira jechuudha. Akka banattanii itti fayyadamtan abdiin qaba isaa inshaallah. San duratti jechuu chaanaalii kiyyaas please subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Maqaa kana searchii gootu. Booda chaanaala kiyya kana subscribe godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Ganoogaa viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaataa akka inshaallah irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoo kana like godhuu hin dagatina. Share waliif godhaa waliif qoodan isiniin jedhuu barbaada. Chaanaala kiyya subscribe godhuu akka hin daganneen isiniin jedha. Hanga birumsa biraatiin walitti dachaanu nagaatti bye bye isiniin jedhan.